Waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kaabaa Cibraan Odaa Garaadoo humna jajjabee haaraa leenjisee eebbise. Jajjabeen humna haaraa leenjirra turan guyyaa kaleessaa jechuunis bitootessa 15 bara 2022 haala miidhagaadhaan eebbifamuun ibsamee jira. Leenjifamtoonni eebbaaf qaqqaban kunniin leenjii siyaasaa fi waraanaa gahaa argachuu isaanii kan ibsame yoo ta'u, kaayyoo waraanni bilisummaa Oromoo qabsaa'uuf milkeessuuf waadaa galuun dirqama itti aanuuf qopheessuu isaanii beeksisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaatti Cibraan Odaa Garaadoo marsaa lammaffaaf waraana eebbisuu odeeffannoon raadiyoo warraata biyyaalessaa Oromiyaatiin argamee ifoomee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniin giddugaleessaas tibbanuma kibba lixa shawaatti waraana haaraa leenjisee eebbisuun ibsamee ture. Poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa fincila kaasuun dhagahame. Rakkoon keessoo sirnichatti dhalatee ture babal'atee poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa fincila kaasuusaa maddeen oduu naannichatti dhiyoosaan gabaasanii jiru. Fincila poolisii humna addaa naannoo Amaaraa kanaanis daandiin konkolaataa guddichi Gondar Bahar Daar Finfinnee geessu magaalaa Addis Zaman irratti cufamee turuun beekamee jira. Yeroo dhiyoo asitti qoqqooddaa qondaalota waraanaa fi siyaasaa bilchiginnaa naannichaa keessatti uumameen ajjoota poolisii naannichaa fi qondaalonni siyaasaa olaanoo bilchiginnaa Amaaraa aangorraa kaafamuun isaanii kan beekamudha. Yeroo dhiyoo keessatti qofa dhaltooti Tigraay 30 ta'an bifa sukkanneessaa ta'een Beenishaangul Gumuz keessatti ajjeefamuu mootummaan Tigraay beeksiseetti jira. Yeroo dhiyoo keessatti qofa dhalattoota Tigraay 30 ta'an irratti ajjechaa sukkanneessaan naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti raawwatamee jira jedhan pireezidantiin naannichaa Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el. Dhimma ajjechaa sukkanneessaa torbee darbee godina Matakkal keessatti raawwatame ilaalchisee ibsa kan kennan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el kanneen ajjechaa sukkanneessaa kana qindeessanii fi raawwachiisan hogganoota bilchiginnaa fi humnoota finxaaleyyii Amaaraati jedhan. Addatti dhaltoonni Tigraay 9 mana murtiirraa bilisaan gadhiifamanii gara maatii isaanii galaa turan karaa irratti deebisanii qabuudhaan rasaasaan reebanii erga ajjeefamanii booda reeffi isaanii abiddaan akka gubatu ta'ee jira. Namni tokko ammoo osoo lubbuun jiru abiddaan akka gubatu ta'ee jiraachuu mootummaan Tigraay qulqulleessee jira jedhan pireezidantichi. Itti fufuudhaanis kanneen gochaa sukkanneessaa kanaan lubbuu isaanii dhaban 30 keessaa maqaa namoota 11 adda baasuu isaanii fi kanneen ajjechaa kana jala miliqanii gara Suudaanitti baqatanis jiraachuu odeeffannoo qabnaa jedhanii jiru. Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el haala qabsoo uummata Tigraay irratti yaada kennaniin diinonni Tigraay humnaanis haa ta'u jaarsummaadhaan yeroo dhiyoo keessatti lafa Tigraay keessaa haxaanii ba'uu jedhan. Eegaa viidiyoo rifaasisaan ajjechaa sukkanneessaa raawwatame miidiyaalee hawaasaan faca'ee booda Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa dabalatee qaamolee hedduun gochaa sukkanneessaa kana balaaleffachuun tarkaanfiin akka fudhatamu gaafachuu irratti argamu. Odeessa maddeen alaarraa arganneen loltooti Sudaan lakkoofsaan 80 caalan waraana qondaalota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa Buraayyuu aanaa sadaffaa jiran keessaa namoota lama irratti ammas dhukkubni tiruu mul'achuun himame. Torbaanota muraasa dura qorannoo fayyaa obbo Battee Urgeessaaf taasifameen dhibee tiruu sadarkaa yaaddeessaa irra jiruun qabamuun kan mirkanaa'e wayita ta'u yeroo ammaa immoo qondaalota adda bilisummaa Oromoo obbo Battee waliin hidhamanii turan keessaa obbo Gadaa Gabbisaa fi obbo Kennesaa Ayyaanaa dhibee tiruutiif saaxilamuu qorannoo mirkaneesseera jedhan miseensi maatii hidhamtoota OMN'f yaada kennan. Gama birootiin odeeffannoon hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa hidhaa dhaabbiirraa hiikamanii jiru jechuun marsaalee hawaasaarra naanna'u qabatamaa akka hin taane qondaalonni dhaabichaa mirkaneessanii jiru. Ihuun Ingidaa bal'ina isaa qindeessee jira. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa Buraayyuu aanaa sadaffaa jiran keessa namoota lamarratti ammas dhukkubni tiruu mul'achuun himame. Torbanoota muraasaan dura qorannoo fayyaa obbo Battee Urgeessaaf taasifameen dhibee tiruu sadarkaa yaaddeessaa irra jiruun qabamuun kan mirkanaa'e wayitaa ta'u yeroo ammaa immoo qondaalota adda bilisummaa Oromoo obbo Battee waliin hidhamanii turan keessaa obbo Gadaa Gabbisaa fi obbo Kennesaa Ayyaanaa dhibee tiruuf saaxilamuu qorannoon mirkaneesseera jedhan miseensi maatii hidhamtootaa OMN'f yaada kennan. Dhibeen tiruu obbo Gadaa Gabbisaa irratti mul'ate gosa dhibee hepatitis B jedhamu kan obbo Batteen ittiin hubamuun isaanii ibsame waliin tokkodha jedhu madda odeeffannoo OMN kun. Ammas Gadaa Gabbisaa fi Jaal Kennesaatu dhaqee ilaalamee ture. Isaan keessaa Gadaa Gabbisaa irratti hepatitis B argame gosuma dhukkuba Jaal Battee Urgeessaa jechuudha. Kan Jaal Kennesaa garuu ammatti waan akka moora wayitirra jira malee dhibee kana jedhamee wanta adda baa'ee kan jiru kansa. Gariin isaanii immoo namoota lama dhaqee warri kaan hin nanne
Kan isaanis gaammatti addan baane malee dhaqanii ilaalamani isaan irrattis argamuu shakkiitu jira. Obbo Kennisaa Ayyaanaa dhibee yeroo ammaa tiruu isaanii irratti mul'ateera jedhameen alattis dhibee shukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa qabaachuu kan ibsan maatiin haalli fayyaa hidhamtoota kanneenii nu yaachiseeraa jedhu. Dhibeen tiruu qondaalonni adda bilisummaa Oromoo ejjiin hubaman kun gosa isaatiin namaa namatti kan darbu ta'utu himama. Namoonni dhibee kanaaf saaxilamuun isaanii mirkanaa'e kun qondaalota adda bilisummaa Oromoo biroo waliin yeroo dheeraaf hidhaa kan jiran ta'uun wal qabate isaan hafanis dhibee kanaaf saaxilamuu malu yaaddoo jedhu qabnaa jedhan maatiin. Haa ta'u malee obbo Battee Urgeessaa Gadaa Gabbisaa fi Kennisaa Ayyaanaarraan kan hafe isaan hafaniif qorannoon hin taasifamne. Obbo Batteen fayyummaan isaa balaa yaaddessaarra erga bu'een booda jibbana wabiin hiikamee wal'aansarra jiraachuun kan beekamu wayitaa ta'u isaan hafan biroon ammallee dhibee hamaa isaan mudate kanaan wal'aansoo qabaa hidhaatti argamu. Gama biroon oduun hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa hidhaa dhaabbii waggaa tokko olii booda hiikaman jedhu har'a marsaalee hawaasaarra naannaa tureera. Haa ta'u malee oduu qabatamaa miti jedhu maddeenii keessoo dhaabichaa. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo dhimmicha irraa qulqulleessuuf biratti bilbilee keessaa haala jiru irratti deebii kan nuuf kenne obbo Waaqoon Oolee hiikamuu hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo akka dhaabaatti wanti quba qabnu hin jiru oduun marsaalee hawaasummaarraa naanna'us qabatamaa miti jedhe. Obbo Daawud wal'aansaaf mana yaalaa geeffamanii akka deebifaman garuu quba qabnaa jedhe. Ayyee galatoomaa isinis warri OMN odeessa akkasii hordoftanii nu gaafachuu keessaniif wanni nusi waan kana miidiyaadhuma hawaasaa irratti kallattii garaagaraatiin waanuma breaking jedhamu kan argine waan haaraa wanni argine tokkollee hin jiru. Haa ta'u ammoo namni mooraa keessa sababa garaagaraatiif gadi ba'ee yookaan dhukkubsatee mana yaalaa dhaqee deebi'ee jechuun hiikame yookiin hidhaa irraa gadi ba'e jechuudha miti. Odeessa jiruun dhukkubsatanii mana yaalaa ga'anii akka deebi'anidha. Kana jechuun namni waajjira poolisaa keessatti yookaan mana sirreessaa keessatti illee yoo dhukkubsate humna hidhatee eeggameeti mana yaalaa geeffamee wal'aanfamee deebi'ama. Kunis kanaan waan adda ta'u nutti hin fakkaatu. Addi bilisummaa Oromoo keessaanis hidhaa jira, alaanis hidhaa jira. Hooggansa mataa duree dhaabaa irraa qabee qondaalota miseensota aga deeggartootaatti hidhaa jira. Waajjirri isaa hidhaa jira. Namni isaa cufti hidhaa jira. Waan hiikame waan haaraa waan quba qabnu gama keenyaan hidhaarraa hiikamtaniitu waan jedhamu waan dhageenyeef waan arginellee hin qabnu. Manni obbo Daawud akkuma kana duraa to'annoo humnoota mootummaa jala jiraachuu tajaajilli ibsaa fi bilbilaa irraa citee jiraachuu fi maatii fi jaallan qabsoo isaanii waliin wal quunnamuu akka hin eeyyamamneef ibseera. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo biroonis odeeffannoon obbo Daawud hiikaman jechuun marsaalee hawaasaarraa naanna'aa jiru qabatamaa akka hin taane OMN'tti himanii jiru. Qondaalotaa fi miseensota dhaabichaa darbee hidhamtoota siyaasaa Oromoo mara kan eegsisuu danda'u uummata Oromoo qofa ta'uun hubatamee itti fufiinsaan sagalee ta'uufiitu barbaachisaa jedhe obbo Waaqoon. Hoogganotaa fi qondaalota dhaabaa hidhanii manneen hidhaa garaagaraa keessatti dhibee garaagaraatiin saaxilamanii yeroo addaa kana akka hamaa rakkachaa jiru. Isa kanaaf ammallee taanaan uummanni kun hoogganoonni kun uummata kanaaf jecha qabsaayaa turanii qabsaayaa jiranii addi bilisummaa Oromoo gargaarsa biraa yookaan dhiibbaa waan adda alarraa eeggatu hin qabu. Uummata isaarraa eeggata, uummata isaatiif qabsaaya, uummata isaa keessatti qabsaaya. Kanaaf ammallee taanaan hoogganoota isaa kanaaf sagalee ta'ee mana hidhaa kanaaf baasuu kan danda'u uummata isaati. Kana ammoo uummanni dirqama ofitti fudhatee kallattii jiru hundaan warra sagalee dhabee rakkachaa jiru kanaaf sagalee ta'uu qaba jennee dhaamsuma kana dabarsina. Adda bilisummaa Oromoo paartilee siyaasaa boordiin biyyaalessaa kora waliigalaa akka geggeeffataniif dhiheenya ajaja keessaa tokko wayitaa ta'u hayyuu duree qondaalonni miseensonnii fi deeggartoonni isaa osoo hidhaa jiranii akkamiin paartiin kun kora sabaa taa'uuf danda'a gaaffiin jedhu boordichaaf dhiyaatee ture. Bu'uuruma kanaan boordichi haala obbo Daawud keessa jiranii qorachuun waggaa tokkoof hidhaa dhaabbii irratti kan argaman ta'uu mirkaneessee ture. Hidhaan dhaabbii waggaa tokko oliif ture kun akka dhaabbatu koomishiniin poolisii federaalaa humna mana obbo Daawuditti ramade akka kaasuuf gaafatus kun hin raawwatamne. Odeeffannoo hanga yoonaatti qabnuunis obbo Daawud ammallee hidhaatti argamu.